Jaalala irratti waan mudatanii jira. Ummaanti jedhaltee ciisu jirti. Ani gurbaan silkii naabdee jawwaala xiqqishaa tokko naabdee. Gurbaan ati jaalatu. Gurbaan ani jaalatu. Ililli heerumte moo ganaadha. Mana barnootaa fi Muktaar keessaa dirqama nama tokko itti heerumi osoo siin jedhani ati eenyu filattaatiin kiyya ililliin umriin kee meeqaa osoo hin sobin lammaffaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota afnaan Oromoof takkimoo marru shaw arraatana sagantaa teenya ta'anaa dhufuuga. An haa dhufu kaja'u kan sagantaa ammaan dura hojjechaa turre arraatana walitti ifnee jira. Arra sagantaan ta'een haa dhufu ta'ettu eenyu sagantaa kanarratti namni nuuf argamu. Ilillii takkimoo kokeettuu tan jaamtu isiniif arkama. Mee ani isin beeksisuun duratti isin haa beeksistuun isin jaa achumaan karaa sagantaa keenyaatti itti fufna. An haa dhufu baga nagayaan dhuftee siin jaa. Baga nagayaan leediyan siin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota afnaan Oromootu. Afnaan Oromootu barraan tanaa gaafii fi deebii takkaa sirraa qabaa naan jette. Mee gaafii deebiin isin narraa qabdu. Walumaan kan laalluta hordoftoota fi kabajamtoota keenya hanganuma gaafii deebii keenyatti nu faana turaan isin jaa. Gaafiilee deddeebisuudhaaf qophooyte qophiidha. Gaafii ciccimtuu faasi gaafatanii. Gaafiin hundi nuudis waliin cimtuun jiru yoo ba'u manatti ta'uu baatte. Jetteere egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya kunoo karaa sagantaa keenyaatti dabarree jirraa nu faana turaa. Afirraa keenya intro gabaabduu kana booda kan waliif deebinu ta'a. Egaa mee hordoftuu kokeettuu baga deebinee siin jaa. Mee duraan dursee Mabruuka Abdurrahmaan ta'ettu jechuudha. An haa dhufu ummaaf naan jette. Ilillii tiyya hedduun si jaaladha. Gaafiin kiyya iddoon dhaloota keetii eessaa? Akkasumas obbolawwan ni qabdaa siin jetti. Iddoon dhaloota kiyyaa mayyu mulluqqee gaara mul'ataati. Akkasitti obbolee jennee hin qaba. Raafurii fi dhalaana malee qishoo lamaan qaba. Akkasiin jaa gaafisii deebisee na fakkaata. Egaa isumaatu itti jira. Kanumaati dhalaa fi dhiira walitti qabdee deebistee jirta. Hangafa moo quxxisuudhaa siin jette. Itti aansuudhaan erga biyya teenyaa baate waggaa meeqaa siin jette. Ani egaan biyya tiyyarraa ba'ee gaafa caaluun hundeessaa aduun biyyarraa ba'ee akkasitti amata takkaa fi ji'a ja'a na fakkaata. Waggaa takkaa fi ji'a ja'a. Waggaa takkaa fi ji'a ja'a. Gaaffiin lammadaa. Tatti aantu immoo maal siin jettee ati singalii moo heerumtee jirtaa jettee ammaan dura hayyee galatoomii gaafiin kiyya kanumaa heerumtee jirtaa boodara nuuf himta akka dubara moo heerumtee jirtaa jechuudha. Saniifuu mee gaafii itti aantutti ceenaa Aishaa kan ta'ettu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh siin jennee jirra. Wa alaikum salaam. Umma afnaan teenya galatoomii ulfaadhu baay'een si jaaladha qaalii tiyya. Gaafiin kiyya ililliin umriin kee meeqaa osoo hin sobin lammaffaa waggaa 20. Umriin tiyyaa waggaa 20 jettee maashaallah umrii dheertuu rabbi siif haa kennu jennaani. Itti aansuudhaan maal siin jettee ati warra keetiif meeqaffaadha siin jettee. Ani warra kiyyaa ana dura hin qabanii. Ani hangafa isaaniiti. Ana booda ni qabani. Egaa taan deebisnee jirra. Yaman immoo biyya keetu irra sitti tolaa siin jetti. Jechuun biyya haadha abbaan fi jiranii fi biyya haadha abbaan fi ganama galgala agartuu fi biyya haadha abbaa fi hin agarre. Kamtu irra sitti tolee akkanaan biyyummaa akka mataa kiyyatti biyyummaan haadhaa fi abbaa kiyya ganama galgala akkuutu irra natti tola. Akkasiin jaa. Egaa maal siin jettee heerumtee jirta moo yoo heerumtee jiraatte siin jettee yoo heerumin ammoo jaalallee qabdaa yoo hin qabaanne akkam feetaa siin jettee taa jaalalleetiifitti heerumaatti deebinaa. Mee wanni ati himtu jaalallee akkam feetaa takkimmoo jaarsa akkam feetaa nama akkam feetaa nama akka feetuu hin.
Ana jechuun namarraa nama gaariidhaan fedha. Nama rakkoo fi bal'oo wajjin dabarsinu gartee. Ka guyyaa rakkootis wajjin dabarsinu. Ka guyyaa bal'ootis wajjin dabarsinu. Saniin fedha. Kan nama obsa qabu jechuudha. Saniin fedha akkasiin jira. Okay, nama akkasii feeta. Siif himamtee jirti gaafii siif deebitee jirti obboleettii tiyya galatoomis hin jenna itti aansuudha. Gaafii dheertuu sii barreessanii warra Yaman keessa jiru guddaan jaaladha. Yuutuubaroota Yaman keessa jirtan mara akkaan isin jaaladha. Aadaa fi jaalalaan isin irraa baradhe waliigalteen baradhe kanaaf isin jaaladha jettee warra Yaman jirtan jaalatee sanii fi waliigaltee teessaniin isinirraa baradhe jettee galatoomis hin jenna. Wantilleen akkasumas jaaladha. Eegaatti hordoftuu teenyaata akkasii nu jaalatu taane nuti sedduu si jaalannaa ulfaadhu. Hayya itti aansuudhaan jettee itti aansuudhaan ililli baay'ee nama gaarii taate amma natti toltii ayyaan yookaan ammaaf nan baay'een jaaladha. Gaafiin koo tokkoffaa ililli gaafii isii tokkoffaa irratti ayyaan hedduun jaaladha jettee itti aansuudhaan ayyaan takkaa si aarsitee beektiisi. Ani ayyaan alhamdulillah rabbil alamin. Anillee akkasumasii hedduu takkaan jaaladha ayyaani haadhaa fi abbaa kiyyaa obboleettii tiyya kanarra guddoo na fakkaatti. Saniifuu wallahi takkaan aarsitee hin beenu takkaan aarsitee walitti aarree hin beenu. Akkasiin jira. Egaa maasiin jettee osoo ishee wajjin wal baruu baadhee jettee beektaa? Jeen beeku. Baga wal nu barsiistee yaa rabbiin jaamalee takkaammoo isii wajjin silaa wal baruu baadhee jeen beeku. Egaa maal jettee ammaasiis lammaffaa irratti guyyaa ati akkaan gadditee fi guyyaa akkaan gammadde nuuf himisiin jette guyyaa akkam gadditee? Guyyaan akka gaariitti gaddee. Gaddi biraa kan hin qabu gaafaan oolchee jiru gurbaan na tumee gaafaa biyya tana dhuftu gaafaan biyya tana dhufu hojii tokko dhalaa teessanii hojii san irratti gurbaan sun na tumee way silaa biyyattii irraatiin baadhee rakkoon hundi nan qunnamtu jeetiin hedduu fitti gaddee kophaa kiyya taa'ee boo'ee hedduu fitti gaddee kanuma guyyaan gadda kiyyaate alhamdulillah. Egaa namni gaddan dabarsanii jiru itti aansuudhaan maal siin jettee? Afra kana wajjin jiraachuuf gammachuu ni qabdaa isin jette. Ni qaba gammachuu ayyaan jiraachuuf. Eeyyuu ammas maal siin jette shanaffaa irratti amala ayyaan keessaa kan baay'ee jaalattu maalidha? Ani kan amala ayyaan keessaa baay'ee jaalattu. Ayyaan nama gaariidha. Gaafa bakka gabbaatee waan takka alatti agartee bittullee jechuudha. Yoo ifi bitattee dhufte ani yoon bira hin jiraanne bitteen naaf itti osoo isiin quban qabneen boy maaliin godhaaf yeroo isii kanaan jira. Amallisii hedduudhaan natti tolaa hedduun isii jaaladha. Wallahi bakkaan kaarduu hin qabuun isin hin jira. Egaa mee maal siin jetti? Kan ati baay'ee amala ayyaan keessaa kan ati baay'ee jibbitu maalidha? Sababni isaa maali siin jetti? Ani amala ayyaan keessaa tokkollee hin jibbu. Amala waan nama gorsitu fa'aa gorsa siifaa malee isiin kalasa waan namtu takka egaan bira dhufeerra waan namtu amala hamaa kan natti dubbatte hin qabu. Yeroo afnaan tumtu qofa kan inni ta'e jibbuun. Naasiti ammaa sirratti. Yeroo ayyaan tumtu qofa jibbaa yeroo afnaan. Amala kiyya keessaa yeroo afnaan tumu bicha jibbitaa. Ani amala kiyya keessaa yeroo ati afnaan tumtu qofa jibbitaa. Alas dhiisee akkas taanaan. Kana malee waan biraa. Egaa mee maal siin jettee? Namni tokko dhufee osoo ayyaan baay'ee nama gaariidha yoo siin jedhan eeyyen jettamoo lakkii jettee yoo lakkii jettee sababni isaa yoo eeyyen fidii siin jette. Sababa nama isiin gaarii naan jetteef nama isiin gaarii naan jette ani jechuun waan dubbisii hunda amanuuf dubbisii hunda waan hin amanuuf jecha waan kijiba takkaanatti himiniif jecha
nama san gaaruma isin jette sanittiin fudhadha. Mustariyaa yookaan ummaafnaan jetti. Mustariyaa yookaan ummaafnaan jette? Isaan lamaan keessaa osoo filadhu siin jaanii eenyu filattaa dirqama osoo siin jaanii. Aannan hin filadhu. Ummaafnaan hin filadha. Ummaafnaan filattaa jechuudha. Hayyee torbaffaa irratti maal siin jette Abdii fi Muktaar keessaa dirqama nama tokko itti heerumi osoo siin jedhanii ati eenyu filattaa sababni isaa hoo? Naayimii siin jette. Abdii fi Muktaar keessaa eenyu filattette? Yoo dirqama nama tokkotti dirqama siin jaanii yaanii filachuu qabda. Wanni kun dirqama godhuu qabdi yoo siin jaa. Dirqama yoo ta'u lubbuu ajjechaa dhufte. Lubbuuti yoo inni baasuuf jecha. Dhiironni nutti heeruma. Dhiironni nutti heeruma. Isinuu beektan. Yemiree maal beekan isaan? Wayi. Abdii na fakkaata. Abdiidha jechuudha. Abdii na fakkaata. Sababni hoo maalii siin jaa? Sababni isaa waan ta'eef sitti himuu ammaa kana. Abdiin ammas nama guddaadha. Nama guddaadha abdiin jechuun karaa fuudhaa hundattuu waa hundaa'u nama beeku na fakkaata. Saniifuu xiqqashoo nama bulee kaayaan naa bulchaa dargaggeessa akka kiyyaa karaa na darbee wanta ijoolleen beeku. Saniifuu abdumaan filadha. Isin akka obboleeyyan taataniin beekaa akka wajji hojjechuuf taate yaada isaaniif qabdu qoodii yaada isaaniif qabdu. Maal dhaamuu fi barbaaddaa? Isaaniif moo? Ani isaaniif wanni dhaamuu fi barbaadu tokkoffaa duraa irratti naan isaan gammachuu malee gadda walitti hin qabnu. Saniifuu gadda wajjin hin qabnu gammachuu maleedha. Kanaafuu yuutuubaroota warra amantaa wajjin dalagnu rabbi silaa guddisuu hin jaali. Bakka guddaa walumaanuu rabbi nu haa geessu osoo hamtuun takka hin dhufne akkasumaan jaan malee waan takka waan hin jiru kabraa hin qabu. Egaa maal siin jaan gaafii dafii deebisi okkee jaalallisiif maali? Jaalaltisiif maali? Jaalalti jechuun jaalalti sun maaluu jaalala jechuun waan bareedduu takka waan bareedduu takka waan hamtuun kan isin jirre kan jaalalti naaf bareeddu maka fayyaddi. Jaalaltisiif bareedduu dheettee bira fudhaa jechuudha. Ayiwaa guyyoo waariyyoo abbaa jimmaa ta'ettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh siin jenna. Gaafiin tiyya ililli abbaa manaa qabdi yoo hin qabaanne maaliif hin heerumin yoo qabaatte eessa jira? Itti aansuudhaan ililli atii fi ummu afnaan akka maatii wal bartanii. Tokkoffaa duratti kana godhatu ta heerumaa itti isinii deebina akka isin hundinuu abdiin eeggattan jechuudha. Itti aansuudhaan maal siin jettee heerumaa eegatti deebineef jecha. Sii fi umma afnaan akka maatiitti wal bartan moo akkamiin wal bartanii? Naaf umma jechuun maal akka biyyatti wal beektanii hojii dhuftan jechuudha moo? Laa akkamitti akka faamilii wal bartan moo namuma aadiidha nama faamilii hin ta'inii? Laa naaf umma afnaan obboleeyyan tanuma rabbii walitti qabna malee naaf isiin obbolummaa karaa kaanii walitti hin qabnu. Obboleeyyan karaa kaanii caalaa karaa rabbii kanaa caalaa akkasiin isiniin ja'a. Egaa Oromiyaa badhaatu ta'ettu assalaamu alaikum jettee akkam nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jedhaa jetti walumaanuu hedduu takkaan sin jaaladha. Keessattuu ayyaan akkasumatti afnaan mucaa kootiif naaf kenni qaadhimadhee bareedduu tiyyanaaf guddadhu rabbiin obboleessa siif haa dabaluu jettee gaafiin kiyyeette takkaffaa ililli yeroo shiita uffattu irree yookaan harka kee dhoofadhu shurraabii kaawwadhu sin jette lammaffaa sin jette yeroo diraamaa daleeddu tahee yeroo piraangii daleeddu sin jette gadi qabii
sinjette nin bareeda hin jedhini nama sinjaa abbaan of hin faarsu sinjette inni biraa ammoo morma keetiis yookaan lu'uma tee gara duuba dhoyfachuu qabdaa sinjette Tamam bu'aan taate. Dabbasaa kee gadi qabii hidhadhu sinjette yoo akkas goote hedduu sirraa bareedaa maashaallah. Fi namni biraas gaafate hedduu jiraachuma keessaa hin dhaggeeffadheettee galatoomii jennaani. Haniita baalee ta'ettu maashaallah. Weelkaam ummu afnaan bashaasha. Too baay'een si jaaladha. Ana caalaa rabbi si haa jaalatu. Ililli umriin isii meeqaa deebisnee jirra. Yaman miilaan dhufte moo xayyaaraadhaani. Haadhaa fi abbaan ishii lubbuun jirani obboleessa meeqa qabdi. Kaan hunda deebisnee jirra wanni ati amma nu deebistu Yaman miilaan dhufte moo xayyaaraan dhufte. Yaman miilaan dhufte taaribaan dhufte. Taariba dhufte jechuudha. Abbaa keetii fi ummaan ta'e ni jirani. Rabbi umrii siif haa dheeressu. Jaalallee yookaan jaalatamtee beektaa isin jetti. Takkaa jaalattee yookaan jaalatamtee beektaa. Jaaladhee keessi beeka. Jaalatamee keessi beeka. Mudannoo sii fi jaalallee keetii hojii si mudatte. Ani mucaasan na jaalataa. Naaf baallamee isi bira dhufee isii waan feetuuf jecha hogguunan dhufee ol seenee xiqqishoo taa'ee haraas isiin dhuftee ulaa dadhooyte. Ulaa dadhooyte ummaatee warra akkana si barbaadu jirti. Naan jettee si barbaadu jirti. Bakka isiin jirtu naa himaa jaanis siimanii mana abaluu kutte jaaniini si dhufu jirti. Asaan sitti hin dhufne deemnaan jette. Niin galee ummaan tiyyana barbaadutti hin jirtu. Mana jirti. Akkasitti haa lammata gurbaa biratti deebuunis naaf hin taane achumaanii nafeen siidha. Hayya ililli otoo arabni Yaman tokko si jaalate addunyaa kana hunda si daawwachiisa. Maatii kee hunda waliinillee wal si garsiisa. Natti heerumi sin jedhe ni heerumtaayi. Ni heerumu kana. Maaliif? Wanni ni heerumneef alhamdulillahi maatii hiyya kanii guyyaa wal dubbisnaa. Laa addunyaa kana hundaan si garsiisaa. Yoo rabbi yaani qabeenya hin barbaadu. Hin barbaadu jechuun arabatti heerumu walumaa galatti. Walumaa galatti hin barbaadu arabatti heerumu. Osoo Oromoon ta'e hedduun lafa jirtu hin barbaadu jechuudha arabatti heerumu. Okay, Suuzaan dirree ta'ettu. Assalaamu alaikum jette. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umma afnaan hedduu takkaan si jaaladha. Hubbii tiyya galatoomii ililli ijoollee eessaati deebisnee jirra tana sanyiin isii maali? Tanumaa naaf gaafadhu. Intiyya naaf deebisaa. Sanyiin tee maali? Sanyiin tiyya Oromoodha. Oromoo keessa. Oromoo keessa. Sanyii jaani gosa ta'e. Ani gositi jira. Ani ala gaala keessa galaani. Akkasitti sabni kiyya Oromoodha. Obboleettii jedhaani. Eegamee addis teettu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Duraan dursee baay'een si jaaladha. Gaafiin kiyya sii fi ummaaf naan maal waliif taatanii wal fakkaattanii? Naa fi ummaaf naan maleekuma takkaan nuume malee. Maleekaa takkaan nuume moo maleekuma takkaan nuume moo malee uumaa waliif hin taane. Obboleeyyan uma rabbi. Eegaa maal jetti biifaan showteettu. Ani gaafii hin qabu garuu ilillii fi ayyaan maaliif wal taatan koomediyaa dhihoo tana tokko hedduu natti tole. Koomediyaa dhihoo tana daleeydan hedduu natti tole. Kan abdiin kabalaan si raffisee kabalaan si kaasu sanii garuu yoo heerumtee hin jiraatin abditti heerumii siin jetti. Anaafillee chaanaala kiyya akka namni subscribe naaf godhu naaf gaafadhaa. Yoon heerumin abditti heerumii siin janga. Ayyuunii ta'ettu ani gaafiin qabaa ililli heerumte moo ganaadha. Mana barnootaa kutaa meeqa baratte? Amma deebisee heeruma ta'edha. Heeruma kiyyaa deebisaa. Ani barumsa kutaa 7 baradhe. Kutaa 7 baradhe heerumeetii jira.
قرباسن وانا بانك يفدي ديتا ان فيني قرباسن يعني سين جالدو هي تدو تجالدا اكاسيتي هيرميتين ترى جالتي مو دركي سخن لا دركي سخني ايوه انكم وجتي سري باتي لما وجنتاي ويا سدي فلانة شفتي نجلا بدجي وانا سخن فيني بدجي اكاسيتي قرباسن من خدني دركي دنجتو ايوه ايجا شمسية حسين تيتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيس قافين كبا تكفى إلي قرآن قراتي أول علي في خنا قراتي جرتا قرآن سلامة قراتي الحمد لله باقي ربي نور منا بعد السو قراتي قرآن ايجا هي إلي الدنيا ترى مالك كان جالتا الدنيا نرى أنا الدنيا نرى تقفى درا أكأمين تجد تنجالدا أكأمين تجد تنجالدا أتيمبودا بكجوداجي أمريكا ما كان ديمون فدا إتيان سودان مالك كان جبتها سنجت مال جبتها الدنيا ترى أما مال جبتها أني فولا نما قرن تكون جبتها nama fuula nama guru bartee nama jechuun simfeeni nama simfeeni ka fuula isaa iddoo poostar gee fuula si guru saniin jibbama. Egaa Faaxum teetu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu jettee hedduun si jaaladha ani olitti rabbi si haa jaalatu gaafiin kiyya ililli ne jira mudannoo ati itti gammadde keessaa lama naaf himi sin jette mudannoo itti gammadde keessaa lama naaf himi maal si gammachiise keessaa. maal gammachiise beektaa gaafa takka gaafa iddaati akkasitti abbaan kiyya baadiyyaa jira jimaa guddaa qabna maallaqa jimaa gurguree 80,000 gurguree jimaa 80,000 gurguree ani ummaatiyyaas gaafachuu qaanfadde kanuma qabeenya mana dukkaanaa suuqa guddaa qabnu itti dubbachuu qaanfadde aayifmaa beekanii naa kannanii jetuma calgee taa'ee iddi borumoo iftaan taatee jirti akkasitti abbaan kiyya narratti guli kan iddi taanii narratti walee akkanatti jiban gurguramee jira durmattiin gurguree maallaqa 80,000 jira kottu fuudhii warra keessi maateefaate keessi ati 15,000 irraa fudhadhu waan barbaadde abbaatti bitadhu naan jee akkasitti addunyaa kanarra gammachuu Guyyaa amma hinaa hotiraa qabaddeetii dararra deemaan jaba. Gammachuu keessa kaa. Kudha shanan kana bitu. Kudha shanan kana dam godhuuf kaa. Iidaasi godhuuf hin deemu. Mucoota yana kaatu jira. Hadaree jechuudha. Mucoota yana kaa jira taa'uuti jira. Iidaarraa sitti godhuu jira maallaqa guddaa jira. Akkas jeetiin biyya teenya qamadii fe'anii harama gurguranii. Asrii hoggosuma san. Deemee maallaqa fidee dhufee harar deemee huccuu bitadhee akkasitti borumtaaniin galee gammachuu ajaa'ibaatiin gammadee ijoollee illee gammachiisee guyyaan gammadde sanii jechuudha. Guyyaan hin gammadde mudannoo osoo jaalattu si mudatte nuuf himi takka mudannoo warra keessanii jaalala irratti waan si mudate. Jaalala irratti waan mudate ni jira. Ummaan tiyya dhaltee ciisu jirti. Ani gurbaan silkii naa bitee jawwaala xiqqishaa tokko naa bitee. Gurbaan ati jaalattu. Gurbaan ani jaaladhu. Silkii hin qabu jawwaala hin qabu. Jawwaala xiqqaa tokko naa bitee. Jawwaala kana akkattiin taa'ee ilaalu muuziqaa irra geessee. Shuuroo ummaa tiyya marqaa. Afaan Oromootti marqaa jaalatti. Marqaa godhuuf jira isin dhaltee ciisu jirti. Kana abbaan kiyya ililli akka barattu ka barumsa galma geessu jaamalee akkaan silkii qabatu hin fadu ijoollee silkii qabannaan alas harkaa baatee jedha laan dhiiraan wal qunnamtee jawwaala kanaan akkasitti anusee narra dawwalee gurbaan osoo hin godhu jiru kaati jaalata narra dawwalee jalaa akkasitti boodaan si deebisaan jeeni ellaan abbaan kiyya kushiinaa duuba achi dhaabbatu jira. Inni ogguu mirqaanii akkanuma qilleensa keessa deddeema. Ala dhaabbatu jira. Nadeegee jira. Deetuma hin lafa kaa'ee ammas lammada abbuma kiyya kan fuudhaa akkatti ol banee mataa ol kaa'ee fi silkiin dawwalan ta'e.
Oggo silkiin dawwalamte silkii bakkaan kaa'udha bee bishaan marqaatti cala'u godhe silkii bishaan darbe sanuu beekan dhukkeetti naqee anaa akkana kohorsuu deemu silkii fuudhee itti darbe waliin kohorsee galee waliin kohorsee galee akka itti darbite fuudhii keessaa yaadde silkiin iyyuma jirti keessaa akka itti darbite keessaa fuudhii yaadde ooyaa abbaa kiyyaa gunjee argina gubataa jeeggure. Akkasitti abbaan garaa waan namatti hin jabaanne jecha maankaadhaan keessaa fuudhee silkiin akkasumatti dhaamtee iskiriinisii bishaan cufee jechuudha. Bishaan cufee hijibee akkasitti gaafii jaalalaa san hijibee jalaa ba'ee jaalalti kun akkasuma nama gootiin ja'an. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa sagantaan an haa dhufuu ta'ettu kan asirratti nuuf ila hanga ammaa teessee isiniif deebisaa jirti kokeettuuf takki immoo ililleedha jechuudha. Yeroo ta'e qaalii aarsaa ta'e kaffaltee as dhufuudhaaf hedduu galatoomisin jenna. Hedduus galatoomfadhaa. Afeerraati yeqeebaltee gaafii daawwattootaa dhiyeessuudhaaf kan asitti argamte hedduu galatoomisin jenna. Atillee galatoomisin jaa. Egaa hordoftaa fi kabajamtoota sagantaan ta'ee ta'anaa dhufuu arraan tana fakkaatti. Egaa qophiin ta'ee ta'arraan tanaa asirratti xumuramte jechuudha. Gaafiin nuti isin gaafannu jechuudha. Tan komantii jala nuuf barreessitan. Yuutuubniisi kokeettuu jennee moggaasneef jirra. Maqaa ilillii tuubitti haa jijjiirtu moo kokeettuubitti haa teessuu kan jedhu isin gaafannaa deebii komantii jalatti kan isinirraa eeggannu ta'a jechuudha. Sagantaan anaa dhufuu itti fuftee jirti. Namootaan isiniif afeeruu barbaadan komantii jalannaaf barreessaa. Saffaan immoo nu qabaddu kottu yoo kan jettan taate saffaanis isiniif qabadee isin dhiyaadha. Gaafii fi deebii kan isiniif godhu ta'a. Akka isinin jennaa galatoomaa gaafiin teessan warreen isiniif deebiteef galatoomaa warreen gaafii wal fafakkaataa gaafattaniif gaafiin teessan asirrumarratti akka isiniif deebite abdii guddoon qabaan isinin jaa galatoomaa baay'ee tokko hedduu takka isin jaalannaa waan daawwattaniif galatoomaa baay'ee.